Yaman itti himatu ni. Halkan jimaa halkan qabbana hamtu akka jira beektaa qabbana saree ajjeeftota naa jira. Badagaayoon fi qabbana tana dheessitee raftee jimaa kanaatti siilaa gurti namtichi raasaa sararri sun dhiisu abbaan ooluudha. Jima akka malee fedhanii. Egaa buluun dirqama dalagaa ta'e waan taateef. Anaa qabbana tana keessa bulee filaash qabattee bultaa beektaa oduu tana keessa. Anaa qabbana keessa bulee laaffatee subii salaatee gachiise. Huutiidhaa fi alqaayidaa wal lolu jira. Namtichi an bira dalaguun alqaayidaadha. Anaa uffata firraa yaasee dindilibsii guddaa tokko jira qabbanaa jala seenee uffatee anumaa shilimse. Waraanni dhufee hulaana dheeduuba hulaana diida. Goo huna godhan maal seenan namticha ooluu tanaa seenan isaan namtichi kun alqaayidaa yaa isaan ta'u jiru. Anjoolluma gartee akka duraanitti dhuftee na taphatti jeetii mana antaa ibn algaabaan jeene beektaa. Maal jechuun akkasuma eenyuuti yaa ilma diqaalaa jeetiin qawweetii shaka godhe beektaa ijoolleedhaan seelaa lafa wallaahi. Iftaa yaa ibn algaabaa naan jee goo godhe bani yaa ilma diqaalaa naan jee ammaa rifadhe duba yaa manaa isbir ana fi ilbisir waliin jeene beektaa. Obsi yaa obboleessa kiyya qofoon kaaddaa iftaa diib. Iftaa yaa ibn algaabaa goo ulaan tura diida laa mataa kana kasii gargar jeeta. Yaa obboleessa kiyya qofoon kaaddaa dhaabbata amma wayi waata seenega inni reefira raafute. Amma reefee ayi qullaa jira. Ijoolleen seebara raafute jira nama bareessalla. Mana anta ijoolleen seebara akkasi seene. Amma anta naan booyuu fi taphee ganaa dhooni teenya. Amma ci hoggaan ifeen ulaa banu. Akka shimbirroo qabee ala naga darbe. Odeeffata shi madrasa kiyya mobaayila kiyyaa uffata waraanaa tokko kan namtichi kaatu jira isin cufanii fuudhanii. Mobaayila kiyyaa si fuudhe. Amma si qabanii gada qawweetti ijaaran irraa fuudhanii filaash kanneen rasaasa kanneen firaash jala kaaduu jira tirfeedhaa akka hartaa irraa fe. Kanaas ni guuran kisha guuratan. Rasaasaan itti nyaachifadde isaan gaggabanii keellaa cufarra gizee dheenne makinan na darbanii. Keellaa cufarra gizee dheenne kun olaal wariyaan isaa wajjin nu dhaabula jeneeti. Abon na rakkisanii lubbuu qeensan naa galchine waraanni kun beektaa akka biyya teenyaatti hedduu garaan jabaatanii naakee wayyaadha. Kana kun biyya teenyaa seetti rifadhe. Sheekaariyaa jeniiti akka abbaa gadaa nuti jennu kana ajajaa isaanii guddanna geessan. Isin eenyu an hoggaan isaan bira dhaqu ni yeegaan. Imimmaan kun bakka irraa dhufee hundee kan boo'ee ammaal ture dhagaa. Maallaqa kiyya kabaatii lamaan namticha bitee jira. Qawwee tanaas yoo fuudhannaan deebisan maallaqa kiyyaas dhabe bilaashumattiin deemee jeetii rifadhe gaati. Isin eenyu tooruu dhaqaa isin miskina dararaa isin hin jeejee lolee narra. Soota tumsa argatte. Tumsa argadde amma ani ni kasin naa tumsinaan dirankaatiin boo'ee boona tolee imimmaan. Ay tumsa argadde miyee. Akka bochisu godhe dara. Akkaan dirankaa boona godhe ban namni gizee muddamee tumsa argate gammachuun si bochifti wallahi namni gadda qofaaf hin boo'u beek. Gammachuun itti si bochiftu jira beek. Gizee namni gara kee godhee si dubbate. Nama si tumsu gizee argatte si rakkate. Gammachuun sun imimmaan si raaboo bika dhufee hin beeku. Ammachi mana hidhaan geessan narraan oolle garuu achi ana amma makariiba hidhatee nama hedduu wajjin sheekotti gurguddoota wajjin dhabnee jira hoggaan handa kun na rifatanii haaluma balleessitee ati sirriitti naan jenna. Akkanattiin qabameen jeeni keessanii nimee fi amma ni teenye guyyaa guutuun oolle mana qabbanaa tokko keessan na hidhanii nu hidhanii makariibni gee makariiba iqaammannee Allahu akbar jennee ma numa makariiba salaatu jiraniiti Ahmad Abdallaa jegalmee irraa na yaame beektaa Ahmad maqaan kiyya Ahmadiinis beekanii. Tikko ofin salata cabse oh injini gammachuu keessa. Allahu akbar ayado gammachuu nan gammachuu guyyaa guutuu beektaa galmeen takka nan dubbattu.